oduu ammee amma nu ga'e yuunivarsiitii Dirree Dhawaatti barattoota uffata gurraacha uffatanii fi barattoota hiriira balaaleffannaa taasisan poolisoonni adamsaa jiru. Ajjecha Salaaletti finxaaleeyyii taasifame sababeeffachuun yuunivarsiitii garaa garaatti barattoonni hiriira balaaleffannaa taasisuun saba isaanii akka horiitti ciibsamanii qalamaa jiraniif sagalee ta'aa jiru. Kanuma sababeeffachuun yuunivarsiitii Dirree Dhawaatti barattoonni karaa nagaan sagalee isaanii dhageessisanii turaniiru. Haa ta'u malee yeroo ammaa kana yuunivarsiitichatti barattoota hiriira balaaleffannaa kana irratti hirmaatan kaaffee seenanii akka hin sooranne dhorkuu barattoota uffata gurraacha uffatan adamsuu fi doorsisaa jiraachuu odeessaa keenya mooricha irraa odeeffannee jirra. Poolisoonni yeroo ammaa kana barattoota uffata gurraacha uffatan adamsanii qabaa kan jiran yommuu ta'u, barattoonni gama isaaniitiin lammii keenya akka horiitti qalameef gadduullee nu dhorkan jechuun gocha moorichaa kanatti akkaan gadduu himaniiru. Barattoonni hanga karaa nagahaan gadda isaanii ibsatanitti qaamni nageenya eegsisaa ofiin jiru tarkaanfii akkasii fudhachuu safuudha jedhaniin. Yuunivarsiitii Booranaatti hiriirri balaaleffannaa dhoohem ajjecha tibba kana uummata nagaa Salaalee irratti garee finxaaleeyyiin raawwatame balaaleffachuun barattoonni Yuunivarsiitii Booranaa hiriira balaaleffannaa geggeessaniiru. Hiriirri balaaleffannaa akkuma itti fufetti jira. Yuunivarsiitii Amboo mooraa Haacaaluu Hundeessaa fi Yuunivarsiitii Gambeellaatti hiriirri balaaleffannaa fi lagannaa nyaataa taasifamaa ooleera. Gracias.
hiriirri balaaleffannaa kun kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti taasifamaa kun ganama har'aas yuunivarsiitiiwwan hedduu keessatti lagannaan nyaataa fi sagalee mormii gocha gara jabeenyaan raawwatame taasifamaa jira. Yuunivarsiitii Waachaamoo keessatti ganama har'aa barattoonni lagannaa nyaataa fi sagalee mormii dhageessisaa jiru. Yuunivarsiitii Waraabeetti hiriirri balaaleffannaa ajjechaa garee finxaaleeyyiin saba kanaa irra ga'aa jiru ba'amee jira. Hiriirri balaaleffannaa kun yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa magaalaa Dirree Dhawaa irraa eegaluun guyyaa har'aa gara yuunivarsiitiilee naannoo Oromiyaa alaa irratti babal'achaa dhufeera. Bifuma kanaanis yuunivarsiitii Arbaa Mincii fi yuunivarsiitii Waraabeetti barattoonni namoota nagaa akka horiitti qalamaa jiraniif sagalee ta'aniiru. Seenaa biyya kanaa keessatti sabaaf sagalee ta'uun durumarraa ka'uun kan dursu barattoota ta'uun ni beekama. Guyyaa har'aa hiriirri balaaleffannaa yuunivarsiitii biyyattii keessatti itti fufeera. Ganama har'aa yuunivarsiitii Madda Walaabuutti barattoonni gocha garee finxaaleeyyii balaaleffataniiru. Yuunivarsiitii Arbaa Mincitti barattoonni ajjechaan saba keenyaa irratti garee fannoo taasifamaa jiru nurraa haa dhaabbatu jechuun lagannaa nyaataa taasisuun akkasumas sagalee diddaa dhageessaniiru. Haa ta'u malee poolisoonni mooraa keessatti dararaa nurraan gahaa jiru jechuudhaan hirmaattonni hiriirichaa himan. Barattoonni kunneen akka jedhanitti galgala kana ijoollee keenyas qabanii fuudhanii deemaniiru. Eessa akka jiranii fi maalirra akka jiran hin beeknu yeroo ammaa kana immoo humna addaa nutti waamanii mooraa keessa nu doorsisaa jiru jedhanii haala keessa jiran himan. Reebichi barattoota irra gahaa jiru yuunivarsiitiiwwan garaagaraa keessatti cimee akka itti fufee jiru barattoonni himaa jiru. Sagalee dhageessi duubaa Jira warrasi. Tummaan seeraa mirkana. Injifannoon uummata Oromoo. Salaale! Salaale! Oromoon! 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 Ajjeefamuu qabu! Oromoon! Du'uu qabu! Du'uu qabu! Daangaa Oromiyaa! Mootummaan Oromiyaa! Kabachiisuu qaba! Kabajamuu qaba! Uummanni Oromoo! Kabajamuu qaba! Bilisummaan! Walqixxummaan! Oromoo!